akkaataan suuraati akkaataan viidiyoo kun jireenya taate editiin kun osoo jireenya taate nama hedduu gaaf maal godha qullubbii adiidhaa fi zanjabiila walitti cafacaftee dhuddee hirriba raftee lafaa kaatee doktor ofii keetiyyuu doktor ofitti taata cabna asiin dura cabaa turte san waan asiin dura ta'aa turte san dhuftee dawaa ofitti taata ofii kan keetiyyuu anam ofii kiyyaa dawaadha mallaqallee nyaattamee argee jira hiriyya jaaladheellee argee jira hiriyyaa dubaraatiinis miidhamee argeera kadhiiraallee argeera bakka namatti illee dhiyaadhe namaa waliin illee oolee bulee argee jira kana booda laayifiin anni arga jedhu hin jiru yoo jaarsaa waliin mana takka keessa oolanii buluu taate qofa bakka laayifii jaarsaa waliin mana takka keessa jiraachuu qofa yoo taate malee ka kana boodaani naa hafee jira ni arga jedhu hin jiru kopaallee jiraadhee argee akka urunguu kun waggaa 3 jiraadhe mana kana keessa waggaa 3 kaosoo asii gaggabee namni tokko bishaan natti hin buufne jechuudha. Odoo asitti ama lubbuu wanta waan asii gaggabee namni tokko bishaan natti hin buufne waggaa 3 akka bineensaatti jiraadheera akka bineensaatti waggaa 3 argee jira jechuudha bakka. Kana booda laayifiin an arguuf deemu hin jiru. Namaa waliinis argee jira jiraadhee namaa waliin. Namaa waliinis dalagee argee jira. Kophaallee dalagee argee jira. Kana booda wannummaa ani ni argee jedhu jiru addunyaa tana irratti. Yeroo akkas taatu beeki wanti hundi amma booda wanni sitti ulfaatu hin jiru. Ani amma akkaati baantu nama ajinillee jiraadhee argeera. Turtii keessattillee argeera. Rakkadhee argeera. Quufee argeera. Haadamee beeka. Namallee haadee beeka. Wanni lafa tanarraa amma anaa haarawwiin wanti jiru. Kophaa jiraachuuf jira. Idalee waa hedduu. Garuu gaafa immoo akkas taate daran jabaachaa deemta beeki amma. Ani amma inuma jabaa jira. Nama namni miidhamaaf namni bo'oo kana amma dhagaadha. Ammaatiidhaanis maatiidha irraa dhagadheenis miidhamee waa hedduun argee mallaqallee dhabee yoo xiqqaate bara Itoophiyaa miliyoona takkaa ol dhabee itti dhiise dantaadha miliyoona takkaa ol wallaahi billaahi miliyoona 2 Itoophiyaa jala dhabee itti dhiise sanuu miliyoona 2 ammaa kana osoo hin taane miliyoona 2 kun yeroo Abiyyi aangoon qabate min duraa san jechuudha. Ada wae mallakaan alatti si jamar faamilu manubanimmo akkuma sanilaati dabarsee kana ani fayyaa kiyyatti ilaalama sa'aatii ammaa kana miliyoona 2 osoo dhabeeyani miliyoona 2 akka anatu isii fide malee isiin nam finne lubbuu tana bichaa haa jiraadha tana qofa yoo jiraatte addunyaa kan duwalli bakkee an ciise sun naa taanaan karaa makiinaa gubbaa ciisee hirriba bareedaa rafaa jiraannaan ani ittuma fuufa hirriba kiyyaa wallahi Kaleessa akka kanarraa ani akkas jabaachuu eegale. Ani gamma osoo fagoon taane dhihumatti namuma maaliif jirta faatti oolte bultee akkamii jireenyi kun akkamsi qabdeetti nama naan jedhu ofirraa dhabee hedduun dhagahamaa ture. Hin baradhe sunuu akka nan barbaachise. Nama ammaallee irraan kaayatiin nama ammaallee ilaali. Gaafa inni haayizoo jedhee namni si dhufellee namni haayizoo jedhee naa dhufee jira. Ebelutu naa jira. Ebelutu naa waliin jira. Ebelutu akkasin naa jira jettee ilma namaa irraan kaayatiin. Ilmi namaa maal inni maal isin haa jedhu ilmi namaa niitoorkii waayifaayiidha ilmi namaa waayifaayiidha. Waayifaayiin yoo ati sitte kontaaktii ta'a yoo irraa sitte aan kontaaktii ta'a. Waayifaayiidha ilmi namaa. Tankaarfii takka dhugaatiin jedha laal mana irraa qabee dukkaana lagaa gadi bu'uudhaaf namni kootu lagana jira birrii isinii keessaa meeshaa bitatte dukkaana irraa namni isin jedhe mallaqa kiisa namaatii mallaqa obboleessa kan kee yoo ta'e edattee mana irraa miila takkan kaase. Miila takka nama abdattee miila takkan kaase miila tokko. Anamma kun haati seenaa lubbuutiyaa osoo waan barbaade naa ta'e jedhe nama naa ta'u waan barbaade naa godhe osoo jedhe nama naa godhu. Amma osoo Dubaay keessa yaadde Sumayyaan dhannaa fi Riyyaa dhugaatii haadha. Anaaf Sumayyaan haadha Riyyaa miti haadha. Garuu Sumayyaa abdattee otoo Sumayyaan koottu haadha si affeeranaan jettee fi maybe guyyaa hadhaa kana birrii naganatu na oolchiti waan jedhu yoo kiisaan qabneef Sumayyaa kanaan bahu. Sababa. Jalqaba akkas ta'uu qaba. Nama takka namni jaalladha. Nin jaalladha nin kabajaa lafa koo jira jedhee ni humna jedha nama takka naman. Amma wanni abbaa manaa caalu jira. An abbaa manaa kiyyaayyuu 50 dha. Wallahi billahi abbaa manaa kootii nin jaalladha. Wannan gidammoo isarratti of hin dhatu. Fuudhee akka namni fuudhee achirratti of darbu kana achirratti of hin darbu isarratti of hin darbu. Amma wayii of danda'ee akka boru yoo inni na jalaa kufee hin kufa kaa gaayis maal taatan.
بريو إني كوفي أنا نفور برانا فوبر وراينا فوبر قاتي أنا تيجي فوري أشرت في دربو إني كون إلمنا ماتي نما حفور عندهم نما كان عندهم يجون قاف إني نبرا كوفي أنا كوفا يجون كان أبو مالني بكا جناتو كو زرتي جناتو كو دند إيه بكا أكاس أمباتن يا أكاس توقع بس الجمع جزء فيك اللي حتى أكاس كذا إنتي ما انتهى أدينا ما تكابدتي جبادتي لك والله دواتك كان كابو ديمي سنجل أيوكا أنا مو واني يعني رجال أنا نمال آري وي كباري شيء أنا وي حبيبي إن شاء الله بيني ديمو داف ماكينا يبدي قرار أنا ديمي فتوي كم نما أبدأ ديم أنا باي ديو تنا هذا سينا ولي يوتيوب ورامنا جنة منا بان يوتيوب ورامنا ديم أنا باني واوي نا ورامنا ناتي سينا أنا مرمت قبض دي أكمل ندي بك آره ساعتي سنگرويو أوسو ساعة بك إسي ولين ديم نلا فافا كوي ديم نه بك ديم نسان ودو سفر سنبيكتي أنا سكت جوا قد إسي قالوا رفا ماكينا جت والله أشيك قد إسي قالوا رفا بك سينجي تسني دابي قالوا دابي كايا جرا قالوا ما كنا نكسره أوسو أكاسي قران نقبته لفرنا ماكينا أجا سنين بيكو دافو كامي جاتيس أوسو مالك أركان كم نمو سلم وان برا مرتسا يجو أوسو أركان كماتي نيت mana kan kerja politik artinya yubar mana keseti yo wakabate duro wale fakate wakabate ufduba wakabate rab laba waljete inshallah mali fi makina yabate sokule inta sokitama gaba har kuma isati fi sumara tajir kate akana kachif zati at gaba sa politik artinya mo harrelu kalama muranet bilesi cuma sinyata itu wanni hundi kalla lamman kana wano fi obsa fi man kabanna nati wannumman ulfaatun jiru وكان ما ونما ما صدر بنجر أنا أما كسر مركز بدا أتي مالك تمن تزيد جرين الدنيا تنرى فيا كبر والله كانت ما فيا كبر بجت بك فيا كبامتي أركنا ما إجتان جروها كجروتي وجد إيتين في دارامتي أبدا اللي في دو مش اللي في دو وجد في دارامتي يو بك بجت أنا تجنن أتي مال أنا ما قافا استرسي متى أنا كوري ويا تجر أشلالي namicho itu gubba kana jira mana kiya kana gubba bolesa namicha ani ragaluti luka ramurani lukan kabu ibe sukaratin kabame lukan kabu luka ramurani dan luka isa anga jilbati ramurani dan lachuyu kuno gubba kana tilallaba bishan nafida shintibeti nafida dafi lallaba aziti ilmi namicha isa jala kana jira galallaba ilmatifa silki kana fada wala irrafan kasani boya kuno ay reemi man kana boya gatani bira deemani jechuudha gubbaa kanatti dhuma kanatti baasanii dhuma kanatti gatanii bar nama fayyaa qabu dargaggeessa kanaa bar dhuma kana gubbaa kanarra gatanii akka wannootitti biraa deemanii akka boya akka malee kana godhate ana guyyaa tokko faa bishaan shintibeetii keessa jiraa bananiiti bishaan shintibeetii keessaa bananii aadaa bishaan yeroo san hin jiru itti dhiisanii biraa lixan kaya cufuudhaaf akki kaya cufuun hin jiru wannoo sibiilittiin deemu ammoo irraa achi fagoo jiru bishaan kun shintibeetii keessa achi wannoon balballi banaadha akkana saaloon keessa itti gadi yaa iyya namichi kun akka waa balaan bu'ee kanatti silkii kana natti dawwale ay namichi gandaani manaate maaliin na iyya barri banee maaliin jedhee rabbumaa jedhee koottu rabbumaa jedhee ol koottu naan jedhe gisee asii sodaata ni jedhee dhaqu ilmaan illee ni qabaa bar kunoo asii gad ilmaan jirti namni meeqaaf dhaqu bishaan kun akkanatti ta'a kunoo akkanuma dhaqee wala seenee sila namatu tooftaan bishaan kana banii na waa maaramu jedhaati aniin tiyya quba qaraan dhaqee bishaanatti irraa cufee biraa gaggaragalee barri harkaan qabadhee meeti maatiin minaamna jennaan akkana naan jedhee bakka bishaan irraa cufee biraa lixe sii galee garuu dhabeeti miti beeki mallaqa inni qaba fayyaa dhabuun namaa gadi si goote addunyaa kana fayyaa dhabuun ananga fayyaa qabu bakka asan laala bakka gisee mamma isteeresiin asi biyya kanatti bakka
yaade gara biyyaa fagaluuf yaade kaleessa achi dhattee hadha deemtee akkana taate naan jedhanii fedha jedhee jechi namaa kamaaliiti. Ati fayyaa natti arjoomtee jirtaan yaa rabbi jedhee waan yaade san hunda bakka akka nama shaaworii seenetti akkana lafa jissee hirriba kiyya kuta yookaan laayivii dhufa jechuudha. Fayyaa qabaannaan hanga fayyaa qabdutti wallaahi billaahi ati haftaamii warra biliyeenara qabu. Ka biliyeenara qabu kan siree irra jiru irra si'ii birrii 5 qabdu ta fayyaa qabdutu jira. Si'ii birrii 5 qabdu ta fayyaa qabdu. Wanni akka fayyaadha ilmoo ta'e si jibbisiiftu, ilmoo tantee si jibbisiiftu hin jirtu. Wanni akka fayyaa haati tantee irra si jibbitu hin jirtu. Wanni akka fayyaa zarmaazarii irra dhabdu hin jirtu. Wanni akka fayyaadha qumaaxaa taatu irratti hin jirtu. Adunyaa kanarratti fayyaan qabeenya guddaa. Rabbi fayyaa bichaa sitti haa arjoomu. Hiyyummaatti dhiisanitti. Bishaan silaa waan dhabdaa bara adunyaa kana yoo manaallee baatee fiiddeetti bishaan hin dhabdu bara bishaan dhugdee ni jiraata. Ammoo kokkee tana rabbi wanni kokkee tana uume rabbi waan itti kennitu dhoggatu rabbi ilma namaa laala. Kokkee tana akkasiin jirtutti guuttattee illee nyaachuu dhabdu eega tana si uume goongiraa kana waan itti darbitu rabbi numa dhoggatu mee hiyyeessa. Fayyaa qabaannaan bakka. Fayyaa tantee irratti hin tadaraddariin. Anamma yoo mataan na dhukkube ilaali. Faarmaasii wayii gubbaa kana jira duruu fiigicha kutee. Habibtii tiyya. Kininatti tiyya hillim godhadhee rabbi gara hirriba kiyyaa. Fayyaa tiyya irratti ilaali. Diqqoo asii amma yeroo tokko tokko kaaleetu na dhukkuba. Kaaleen na dhukkubnaan tiktookii makana irratti iyyuu bara simtee ubar bishaanatti haayilaandii lama kana qaxaqqatee firaashii kana of jala bareechisee kaayadheetiin. Rafa kakara achittillee mana kana keessa baay'isa way bakki dachiin tun hundi kiyya bootee hanciisu dachiin tun hundi achittillee na turafa garanallee na turafa garanallee na turafa tartiiban qabu gizee fayyawwannoodha. Diqqoo isii kaleen tun na qoqqoobu eegallaan bishaanatti qaxaqqatee firaashii dhaqa gara firaashiin keessa san jira. Firaashatti dhaqee rabbii kana kadhadha ilaali. Yaa rabbii kiyyaati eessa akka jiruun beektaa jedhee rabbii kiyya kadhadha. Fayyaa tiyya qallaalii kana eeggadhu fayyaa koo qallaalii kana. Akka nama amata 60 70 fayyaa tiyya tana na rakkisa rakkadha. Akka nama amata 70 80 keessa jiru akkasii fayyaa kana rakkadha. Akka nama kadha dhibamee argee rootitti. Hayi wanni akka fayyaa badduun hin jirtu abeetti. Maal taatees. Abbaa manaa kan kee dhabuun nama waadaa sii gale waadaa san siraa diiguun ilmu namaati waan ta'eef maal faayidaa qaba ilmi namaa sirrii ni jijjiirama. Anatu amma yeroo baay'ee namni sin amanu yoo naan jedhu anuu namaaf amanamtuu miti irraan kaa'adhu. Namaaf amanamtuu miti anuu sin amanu kiseen naan jedhu anuu amanamtuu miti anuu nama amanu namni sin amanu yoo naan jedhe dantaa kiyyaa miti. Maal jennaan anuu hagam namaaf amanamtuudha. Nama tokko hiriya jettee mallaqatti liqeessitee mallaqa san sin dhoggatee ji'a 5 ji'a gaaf kan dullaan fudhatte. Yookaan ammoo mallaqa liqeeffattee fa mallaqa san namaan deebifte. Boruma deebisa iftaanuma deebisa wallaahi daqiiqa 8 booda deebisa ittee fuutee kaatee lif jettee gaajaa san geeffatte. Maaliif tokkoffaa sii gahee dhabu siif hin geenne si dhabamsiisa. Gaafa mallaqa tokko nama liqeessitee jettu akkamiin naa deebisuu dhaban jettee canna qabuu dhabuudha. Maaliif jennaan atuu hagam deebista mallaqa gaafa liqeeffatte gaafa waan takka namarraa fuudhamu hagam deebista. Kanaaf noormaalidha jireenya addunyaa kanaa.